Egaa akkuma beektanii maakalaawii kan jedhamu manni hidhaan uummattoota hedduu fixaa ture hidhaa ture yeroo ammaa kana banamee jira. Mana kana daawwachuudhaaf Jawaar Mohaammed iddoo kanatti argama. Jawaar Mohaammed fi akkasumas Baqqala Garbaa asitti argama. Baqqala mana hidhaatti hidhamtee turteetti deebitee arguu daawwachuu dhuftee bakka kana hin geesse. Egaa galatoomeetillee ammallee gaafa ilaalan mana hidhaa hin fakkaatu. Dur gaafa bakka kana gaafa ol seenanii waan hundumtuu waan nama sodaachisuudha konkolaataa ittiin seentullee kan foddaan isaa garaagarnaan homaa hin agarsiifne garaagarnaan meeshaa sitti qabanii si sodaachisanii lafa isaa kana gaafa seentu du'a qofaadha kan sitti fooliinsaa kan sitti dhufu malee lubbuun namaa waan kan keessa jirullee hin fakkaatu. Amma immoo garuu namni guutee waanuma kun bakka egzibiishinii baazaarii wayii fakkaata malee mana hidhaallee hin fakkaatu. Meegaa waan tokko tokko immoo walumaan deemnee ilaalla waan dur keessa turre jechuudha. Walmattoota kaargamii laytee maaliidhaan taana daatiin uwwitee waa'een beeruun galee dubbadduun finnee himimaan Oromoo warra saddan cinnee walmattoota kaargamii laytee maal faayidaan addaatiin uwwitee waa'een beeruun galee dubbadduun finnee himni siif lola Wali abbata fada kai wansimu namni mana tokko gamtaadhaan ijaaru bitaa waliin saamu abisa kuffisee olafaa waggeessan biyya keenya irratti gabrummaa daraaree bilisummaan eessan saaqi saaqaa Silaman ni daisani lava jalanga gamdang barmatu kabana kabso Oromo kabana Osoman ni da Oromo gadi kabenge paramamo pagani santure tuarane kanando santure ida vaje chan Oromo gadi tabu bakkaze kanan kujaje waradi Oromo kubare sumne sirfina kesige nyamada Ichi mimani bol maragada Rumesir bina kesi kaynya mada Ichi mimani bol maragada Saki sangka Varmata kia Sidaya varmata kia Sidaya varmata kia Dandai male Dimmi sabana marra Fisu varmata kia Yodu anu ekarangatiya Varmato dago ፖሊሶቹ ሲከፍቱ እንደዚህ አድርገው እንኳን አይከፍቱም። ይሄ የአንደኛው ሁሌ የመክፈቻና የማስደንገጫም ስለሆነ ይሄንን Asikin kabu manida matan Sabao fi tibarsa rukugan muhilatan Sumne sirvina kesi kenya mada Ichi mimani bol maragada Sumne sirvina kesi kenya mada Artist Jaalallee Daadhiin jedhama. Bara 1993 akka lakkoofsa Habashaa bara sanii anan bakkana seene garuu gochi isaanis keessatti nu gochaa turani gocha biraati jechuun halkan keessaa sa'aatii 7 baasaniitidha mana dukkanaatti nu reebaa turani. Mana dukkanaa san garuu bakkuma isaayyuu wallaalle kuni mana itti dhabne malee mana dukkanaallee miti. Amma giraawundiin hin jira. Giraawundiin keessatti nu reebaa turan suni mana kutaa lamadha.
hin banamne hanga ammaatti barbaadeen nabe maaliif isa kanan beeka malee isa san hin beeku beekte fuula hidhaniit achi nu buusanii halkan nama 5 nama 6 achi keessatti reebaa turan namni sun iyyuu isaa malee eenyu akka ta'e isa hin beektu. Inni banamuu dhabuunsaa maal sitti dhaga'ama? Ani gadda guddaa turetti dhaga'ame. Deebisee immoo maaltu jira sitti fakkaate? Ani ittiin keessa buqqisaa turantu jiru. Elektirika ittiin uummata garafaa turantu ture. Inni eessa dhaqeetidha qalama dibanii toon waaman. Sani gaafiin keenya gaafiin uummataa hunduu kanadha. Mee amma akkuma ati jette asirratti halluu adda addaa halluu dibaniiru. Asirra maaltu tureeyyuu sila dibuun kun immoo rakkoo maal qaba? Asirra barreeffama baay'eetu ture suura namaallee kaasaa turanii gadi garagarshaniitoo kanumarratti jechaadha. Dhiiga isaaniitiin warra barreessantu jira asirratti warri nu dura hidhaman jechaadha. Dhiiga isaanii as keessaa muranii dhiiga isaaniitiin asirratti barreessaa warra ture. Wanni sun hin jiru amma asirra bakka kana. Waa'ee abaa'oota asirratti barreeffama baay'eetu asirra ture bakka kana. Kanaaf maal ta'uu qaba jette? Kanaafuu kun sirrii miti mootummaan kanatti intaleetoo keessattuu anittiin uummata garafaa turan san uummata ittiin reebaa turan san bakkanatti dhiyaachuu qaba. Nuyi isa laalla'inee dhufne malee mana laalla'inee toon dhufne. Mana laaluu yoo taate kondominiyeemiin kun lagaxaaf obbanamee jira miti dhaqnee isa laaluu hin dandeenye. Garuu ani uummata ittiin fixaa turan san ani ittiin uummata toorchi gochaa turan ani uummata ittiin aayilaandii irratti hidhaa turan sun inni seenaadhaaf taa'uu qabaa ture akka muuzeemiitti. Nuyi muuzeemii san jennee dhufne malee dhufnuu turre. Meegaa amma dararra akkanaa lammata akka uummata irratti hin deebine yookiin lammii kamirrattuu hin deebine gara fuulduraatti maal gochuutu irra jiraataa qabsoo kana siin ga'e qeerroo maal jette? Garuu maaltu jira sitti fakkaate bakka kanatti nutis akka namaatti haaloo keenya hin baanaa turre. Garuu inni damar dubbii jedhamte kanatu kana nutti fide malee nutis haaloo keenya akkanatti hin baanaa turre. Har'a shiiwwan asii dheessiteetidha Tigraay itti galteetti. Mootummaan kana fideetoo bakka kana isaanitti illee agarsiisuu qaba. Waan kana waan uummanni Oromoo irratti darariyame san isaan illee asitti dhufanii darariyamuu qabu. Qeerroo kana fideen maal jettaan? Qeerroon ammallee galanni isaanii fuulduratti. Qeerroo hin jaalanna ammallee. Yeroo sanitti otoo akka har'aa kanatti qeerroon barattee jiraatte yeroo bara 83 kaasee hanga har'aan turte bilisummaan. Kanaafuu qeerroon ammas duubatti hin deebiin bakka hundaa akka hin dhaabbanne miila 2 qabna jedhanii bakka 2 akka hin dhaabbamne qeerroon tokko ammas nuti tokko. Uummannis gaa tokkummaa isaa cimsuu qaba kanaan booda. Akka kanaan dura Abashaan nu darari'uu hin qabdu yoomumaa taanaan. Kanaafuu tokkummaadhaan wal cinaa dhaabbachuu ikoonomiidhaan wal cinaa dhaabbachuu hin jedhaan. Hedduu galatoome. Manichi akkuma mul'atu kana xiqqoo ammayyuu fooyya'eera natti fakkaata. Yeroo sana reebichi hin jira, xiichaan hin jira, waan baay'ee jira ture. Mana keessi qulqullinni hin jiru. Haalli nuti itti qabamnu iddoon ciisichaa akkaataan gaaffii baay'ee rakkisaa ture. Kanaaf mana kana keessi gaafan jalqaba humna tikaatiin butame mana biraa ture. Iddoo biraa guyyaa 7 ture. Guyyaa 7 achiitii ergan baheen mana kana na fidanii mana kana akkas as keessa nagashanii halkan sa'aatii 5 dhaqanii qorannoodhaaf nama baasanii yeroo mana kana bananillee akkaataa isaan itti banan nama dhukaasu fakkaata. Haala as keessa ture walumaa galatti waanuma namni dhagaa ture waan ulfaataa ture jechuudha. Akka lakkoofsa Habashaatti 2008 ji'a 3ffaa guyyaa 3 qaba. Inni na booda qabame. Inni asuma ture garuu na booda qabame. Iman dubbii meewalli abbaa tafaadha ka'e waan siimu. Namni mana tokko gamtaadhaan ijaaruun isaa waliin saamu. Abisa kuffisee kisan kuffisee yoo lafaa waggeessan. Biyya keenya irratti gabrummaa daraaree bilisummaa eessan. Saaqi saaqaa, saaqi saaqaa, saaqi. Saaqi saaqaa, saaqi saaqaa, saaqi.
asirratti dhiqatu harkessa kanumarra dhiqatanii asuma uffata asumatti miicuanii egaa akka kana kun qalamni dibamee hin jiru baay'ee fooliinsaa ajaa'aadha. Amma dibame kun fooliinsaa baay'ee ajaa'aadha. Kanaayyuu immoo hiriiraan dhufta nama hedduutu jira. Mana kana keessa yoo xiqqaate namni yoo xiqqaate nama 25 nama 26tu jira. Kanaan ol nama 30 akkana kanaa oltu jiraata. Kanaaf namni hamma kun ganama yeroo hundumaa gaafa wal faana ba'u waliin gahu. Kanaaf akkuma immoo uummanni walitti baay'atee jiru kana walitti gobbatee daqiiqaa tokko lamaaf isayyuu poolisiin as dhaabbatee silaala dafii dhiqadhuu ba'e jedhama. Bishaan xiqqoo harkaan qabattee asitti mana fincaaniitti xiqqoo siyaasumatti bobbaatee fi immoo kanumaan dimna qaamaa asumatti dhiqata. Bakki itti qaama dhiqatan kanadha. Qodaa nyaataas asumatti dhidhaa, asumatti bobbaata, asumatti dhiqattaa, uffatas asumarra miiccattaa. Kan ammoo nama meeqatu jira injiraanni waan adda addaa namni hundumtuu rakkoo hunduma isaa waliin dhufa. Asi dhuftee kan nama biraa wajjin walitti makatee injiraan fudhattee waan fuuta. Kanaaf bakki itti afatan hin jiru. Bakkuma tokkotti rarraastee asitti dhiistee deemtaa torban tokkotti illee hin gogu waan noonsensiif qoreen uffattu jechuudha. Kun egaa mana fincaaniiti. Manni fincaanii kun akka amma ilaaltan kana qulqulluu miti. Kun hundumti isaa qodaa fincaaniitiin guutee bobbaan irra guutee haqni namaarra guutee fincaanitti fincaamee gaafa funyaaniif illee akkatti kana keessa illee akkatti seentu hin qabdu jechuudha. Namni haxaa'u hin jiru, namni qulqulleessu hin jiru. Ati fiigdee dhuftee itti fayyadamtee daqiiqaa yartuu keessatti waan raawwattee daftee ofirraa deemta. Namni biraan immoo hin dhufa. Otoo inni ganamaan xumuramin inni waaree boodaa dhufa. Isa booda galgalli itti fufa. Akkuma kanaatiin olii gad deemaa oolta. Waa'ee qulqullina wanni dubbatan hin jiru. Afaan keenyarraa nu buqqisanii hiyyummaadhaanis nu rukutanii aadaa fi afaan keenya bal'isanii mana hidhaatti nu dararanii amma garuu dinnee kaaneerra gonkumaatti fufuu hin danda'ani. Amma garuu dinnee kaaneerra gonkumaatti fufuu hin danda'ani. Farfatni nu murree lafa keenya lafti keenya nuufis lafe keenya kummaadhaan kaanee hin falmanna Oromiyaadhaaf ni wareegamna toofna keenyarraa nu buqqisanii hiyyummaadhaanis nu rukutanii aadaa fi afaan keenya balleessanii mana hidhaatti nu dararanii amma garuu dinnee kaaneerra gonkumaatti fufuu hin danda'ani jedha faarfataa ture. Tumne sirbinaa keessi keenya madaa ijjiimi maali mormaa ragadaa. Tumne sirbinaa keessi keenya madaa ijjiimi maali mormaa ragadaa. Saaki sangaa saaki sangaa saaki. Saaki sangaa saaki sangaa saaki. Dandai male, dimmi
uummanidha. Hiriimni hin jiru teessumni hin jiru dhaabbidha. Kana wallaallee jarri yoo baanii falmatan. Saba ofiitti maarsaa lubbuu kennuu filatan. Humni sirbinaa keessi keenya madaa. Ijjiimi maali mormaa ragadaa. Humni sirbinaa keessi keenya madaa. Ijjiimi maali mormaa ragadaa. Saaki saangaa, saaki saangaa, saaki. Saaki saangaa, saaki saangaa, saaki. Kun Fiqaaduu Waggaarii Gurmeessan jedhama. Kana asitti nu mudate mana kana utuu hin ta'in mana isa kana inni mana isa gajjallaa turre. Yeroo sanas warra Useen Mubaarak irratti yaalii ajjeechaa godhan jiru Araboota isaanii wajjin turan. Zawduu Achaammee jedhama. Gaafa sana yeroo sana Taaddasee Masaraatiidha bulchiisaa addanaa kan ture. Achi Taaddasee Masarat ture. Biraanii kan jedhamu turanii. Maabiraatu kan jedhamu ture. Nan yaadadha warra nyaata nuu kennudha. Zawduun gaafa sana gaafa qabamni du'e Rattaani amma Ameerikaa jira Waashingten DC jira jechaadha. Obboleessa isaa Eebbisaa wajjin kan du'e jechaadha. Rattaa Wayyeessaa. Anna asitti nu fidanii eessatti nu qabanii Abta Gorgis Dildiitti nu qabanii Tigraay hoteelii irratti boombii dhoostan nu jedhani. Garuu Tigraay hoteelii irratti boombii dhoosu miti biyya kana yeroo galiyyuu bultii 14 waan tokko hin beeku jechaadha. Mucaan sun gaafa sana du'e ji'a 7 bultii 9 asitti kaatee naannoo hidhanii achi na gadhiisanii jechaadha. Eessattuu hin dubbatin jedhanii nam tokkotti iddootti hidhamtetti hin dubbatin jedhanii isa iyyuu akkamitti hafe kunoo karaan cabsee bee isinitti agarsiisa. Dudduuba kanaan cabsee bee warra daandii poolis xaabiyaan jirtu isheen addana achitti hin qabamin mana fincaanii jira irratti achi ba'e silaa hinduuna turrenis maaliif Zawduun bakka du'eef nuunis nu ajjeesu turan achitti qabamin daammanaa jedhama itti gaafatamaa warra daandii poolis xaabiyaa isa biran dhaqee Oromoodha inni galgaluma sana qabee asitti na deebise galgala kana qabanii asitti na deebisanii yeroo asitti deebi'u gaafa sana fuuldura kanan ture achi ishee Useen Mubaarak irratti yaalii ajjeechaa godhan san jara bukkeetti kifilee 4 qabdi kifilii gara gadii isheetti na galchanii mana fincaanii geessanii achitti mana fincaanii maabiraatu kan jedhamu natuma eega'e gaafa na gadhiisan maal jedhanii na gadhiisanii inni suni hin du'e yaanyaw ተገደለ አንተ ግን እግዚአብሔር ሕይወቴን አዳነ ብሎኝ እኔ ለቀቆኝ አከናም tokkotti እንዱበነ ሚሴንሰ ኬኘን ወጅን ታታ ከናፍ ወጅን እጀተረኒ ታደሰ መሰረት Malakka Minjira wajjin jedha. Mee nama du'e sana nama akkamiiti maqaa isaa guutuu eessanni akkamitti du'e reenfisaa akka eessa dhaqee warri isaa quba qabu kana mee nu ibsi waa'ee namicha sana. Warri isaa quba hin qabani amma hona Zawduu Achaammee jedhama. Wallagga Fincaatti dhalate ana Rattaa Wayyeessaati Zawduudha iddoo tokkotti qabnee jechaadha. Tigraay hoteelitti boombii dhoosan nu jirani. Garuu Tigraay hoteelitti boombii dhoosu utuu hin ta'in nuyi biyyuma kana reefuu gallan beennu Oromummaa bakka Oromifa dubbannu qofaan nu qaban. Bakka Oromifa dubbannu qofaan yeroo sana Wallaggaa reefuu dhufna. Garuu namoonni yeroo sana kana raawwataa jiran jiru ammallee jiru. Reenfa nama sanaa warri fudhatanii argatanii yeroodhaan. Ajjeesuu isaanii gaafa na baasanii ana lubbuu kee Waaqayyo si baase naan jedhe malee Taaddasee Masaratii namni du'uu isaa anaa fi Rattaa mucaa Ameerikaa jiru kana malee namni beeku hin jiru. Amma kun hunduu darbee yeroo deebitee akkanatti daawwattu maaltu sitti dhaga'ama? Maaliigaa du'aa ka'uu dhaga. Du'aa ka'uu jedhama. Namni du'ee boolla keessaa ka'ee dubbata. Boolla keessaa ka'anii dubbachaa irra galata Waaqayyo. Kanarratti qeerroon qabsoo guddaa godhaa ture qeerroodhaan maal jette ifa kana sin agarsiisuuf? Warra wareegameefillee lubbuu isaanii jagnataa ga'u. Warra jiruufillee kana booddee dudduubatti hin deebina. Oromoon abadan kana booddee kana argite kanatti deebite waa tokko dudduubaan dhufe kana beekuu qabda Oromoo. Kanaafuu cimii qabsaa'ii uummanni keenya qabsaa'uu qaban jedhan. Hedduu galatu. Sirbinaa keessi keenya madaa ijjiimi maali mormaa ragadaa dhumee sirbinaa keessi keenya madaa ijjiimi maali mormaa ragadaa saaki saangaa
Gurmeessaa Ayyaanoo egaa galmee obbo Baqqalaa Garbaa fa'aa maqaa kee jalatti mul'ata ture yeroo dheeraadhaaf sagaleen kee badee ture mee akkamitti isa darbe yaadatta lammata immoo warri kaa waan dubbataniif asitti waan fooyya'uu qabu waan dogoggora argite yoo jiraate. Asi kanan ture yeroon sun yeroo rakkisaadha yeroo dukkanaati manni isaallee dukkanaa karraa kanan turre haalli iddoo kana ture baay'ee ulfaataadha. Sanas ta'ee garuu kunis waan tokko kabiroos gaaf tokko akkuma jedhamu sana jijjiiramni kana ga'uun tokkodha kan biraas waan hafu miti irra guddeessa wanta jechuu barbaadu wanti jijjiiramni mul'ate kun itti fufa diddiga garaa dhufe ilkaan soddomni deebisa ukkodhan jijjiirama dhufe kan homtuu fuuldura dhaabachuu hin danda'u sababiin isaa ilmi namaa rakkinaa fi gidiraa as keessatti arge eenyumaaf iyyuu uummata Itoophiyaa uummanni Oromoo keessumaa uummanni Oromoo gidiraan inni as keessatti argaa ture sun rakkinni inni as keessatti argaa ture sun isaaf yaadannoo yeroo dhiyoo waan ta'eef nadaajii mootora gara fuulduraatti ittiin deemudha. Uummanni kun isa kana keessatti yaadannoo kana waan of keessaa qabu kanatti deebi'uu waan hin barbaanneef yaadannoo mootoraa ittiin fuulduratti tarkaanfannu waan ta'eef inni biraa ani kanan jedhu namni namarraa dhalate waan ofiin jaalan waan isarratti akka ta'u hin barbaanne namarratti gochuun gaarii miti. Keessumaa gara fuulduraattis kan godhamuu qabu ilmi namaa akka namaatti namni namummaa isaatiin kabaja qaba. Mirgi namummaa kabaja qaba. Namni namummaa wal kabajuu qaba malee namni bineensa ta'ee nama nyaachuun irra hin jiraatu. Gochaa bineensummaa dhala namarratti irraa wannes namarratti raawwatamu. Ifin keessumaa wanta hin jedhu maakalaawwiin kun guutuu miti amma kan daawwatamaa jiru. Guutuun isaa daawwatamuutu irra jiraata. Sababiin isaa iddoon kun iddoo boqonnaati. Iddoo itti hidhamanidha. Iddoo itti garafamanii reebamanii itti boqotanidha. Iddoon itti garafaman sunis mul'achuu qaba. Iddoon itti namni fannifamu sunis mul'achuu irra jiraata jechuudha. Inni mana isa kanarraa halkan sa'aatii 8-7 fudhatamee achitti geeffamee dabadabama. Achitti geeffameeti waan barbaade ta'a erga achitti toorchi ta'e booda iddoon kun iddoo boqonnaati. Iddoo boqonnaa sana qofa otoo hin taane iddoo ilmi namaatti miidhamu sunis mul'achuu irra jiraata. Taree nuti hin ilaalle moo dhuguma hin banamne? Laaleedha akkuma dhufeen innaan seenu karaan seennetti qoratamu sun asinis cufaadha. Maaliif banaa ta'uu qaba? Erga akkas ta'e wanti kana qofaa banaa qofaa gochuu miti. Isa kana qofa mana hidhaa iddoo kana maakalaawii qofa banuu qoftis gahaa miti. Haala jiru sirna yeroo sana kana gochaa ture sanas banuutu irra jiraata. Akkuma kanatti jechuudha.